አንተን ለማናደር ብዬ ነው የምሰብረው። ይኸው ሰብረዋለሁ። ሰብራል። አዎ አይንክ እያየ ነው የምሰብረው። ይሄን ጀበናውን ጠልቼ ሳይሆን አንተን ለማናደር ብቻ ይሄንን ጀበና ሰብረዋለሁ። አንድ ይኸው እስከ 10 ቁጥር 2 ስማ ናስር ስማ ምን አገባ? ጀበና የኔ ነው። ምን ትሰብራል? ሰብረዋለሁ ስለማይመቸኝ የአንተ ትንሽ ወንድም ስለሆነ አንተ ፈረንሳይ ስላለህ አንተን አግኝቼ መስበር አልችልም። ይህንን ጀበና ሰብሬ ነው እንዴት የምወጣ። አንድ ናስር አትናደር። ምን አገባ? عبدي والله كل سوي زي تيك توك على عبدي اول ناس درجه جبنا انا اللي بتعمل كنت جبنا فين والله تعجبي يدرس تنشو بندم مستر جبنا how are you fine good عندنا كباتر and ناصر 2 والله يصبروا ዛሬ ታያለህ። አንተ والله يا ربي تمጣ زمان كم فرشك አይተው ዲግሪ ካምፓኒ ጋይስ ታይሚንግ ረብቻ ና ጀባዳ ፕሊዝ ታይሚንግ ና ራይጋ ለጨቶ ኮንዳ ሎጂክ ስታይል ታይሚንግ ብቻ ፕሊዝ ታይሚንግ والله ناصر انت የሚመስል ውሻን ብዙ ነው። warroonni miidiyaa kana fayyadamtan warroonni ergaa kiyya kana dhagaytan hundi keessanuu just tiktokin view qannasee jira hanga tokko warroonni miidiyaa kana viidiyoo kana laaltan isa tokkoffaa biyya keenya keessa akfirooti ummata musliimaa kan rakkate gara naannoo baadiyyaa kana deemanii amantii jijjiirsisuu kana haalan jira. Isin erga biyyaa baatanii hoggaa 5 ol taanaan wanti kun isin hin galu ta'uu danda'a. Garuu kanallee dhiisa. Biyya keenya keessa hijaaban naannoo hedduutti muslimni yoo tuqamu viidiyoo isinii dalaguun agaruu, isinii quuqamuun agaruu, isinii waan sheer waa godheetiin nama biraan ga'uun agaruu. Amaareffa hin dhageettan jechaaf sirriitti dhageettan. Warroon hin dhageenye okee hin dhageenye. Kan dhageettan ijoollee teenya takka isaan sheer godhu waa'ee amantaa kan. Sila hagana dirasii Oromoon matana jaannatan seensifte jettanii Oromoon qabattanii jiraataa jirtan moo naagaluu hin dandeenye. Fakkeenyaaf halaabaa keessatti wanta ta'aa jiru agaraa jirtan. Guraagee keessatti wanta ta'aa ture agaraa jirtan. Haadiyyaa keessatti wanta ta'e agaraa jirtan. Islaamummaan laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah yoo jedhame kan nama biyya keessa jiru sabaaf sablamoota biyya keessa jiru dhiisa addunyaan musliimni tokko. Biyya keessa garuu amantaa islaamummaa kanarratti jechuudha yoo dhiibban ga'u yoo arrabsamamu yoo xiqqaataman yoo namni uffata isaatiin wanta adda addaatiin jeessu waa godhamu hin dubbatina. Viidiyoo dalagaa miti. Konfidensii viidiyoo ittiin dalaydan yoo hin qabaatiin konfidensii geemii taphattaniitiin qaama wallaaltan san qabdan isin. Wanta namni dubbatumaaf sheerin goone. Itti aansee moo yoo namoonni tokko amantii isaa cimseetiin waa'ee amantii isaa sirriitti dubbatu xiqqeessuuf hin fiigina. Namni qur'aana onnee isaatitti qabateef namni muuziqaan sirbaan onneen isaa godhe tokko miti. Onneen qur'aana ammatte sirba ammatuu hin dandeettu. Qur'aana irratti sirba kaa'atuu hin dandeettu. Onneen muuziqaan sirbaan immoo godhe qur'aanni onnee isii keessa seenuu hin danda'u. Takki hirribatu isin qaba, takki isin dabbara, takki inni aartan qur'aana yoo dhageettan onneen teessan godhee jirtu almost hin fudhatama hin qabu isin biratti qur'aanni. Kanaafuu waa tokko isinii madhagaa sabummaan oromummaan minaaminteen tiktookii kanarratti beekamuun feemasii ta'uun markii qabaatuun qabeenya qabaatuun wanti kamuuyyuu wanti amma isinitti fakkaatu kuni amantaa keessan irraa kan orguu miti kan najaa isin baasu miti kan jahannamarraa jannata isin seensisuu miti kanaaf ofirraa dhaabaa. Yoo dandeettan amantii keessan wantoota amantii keessan irratti dhufu difaa ofirraa orgu wanti kun maaliif ta'e sabaaf sablammoota kamirrattuu haa ta'u. Isin irraa musliimni tokko guraagee naannoo guraageetitti yoo hijaaba orgatan isin hin galchuu halaaba irratti dabuub irratti yoo uummata musliimaa kana dirqamaan farsiisan kaafira godhan isin hin galchuu jajjabeessitan hundi keessanuu jechuudha. Hedduu takka galatoomaa jazaakalla khayr. Itti aansee immoo ji'a kana keessa kennaa hedduutu naa dhufe namarraa jechuudha. Andoom of ajaa'ibsiifataa jira hangana takka nama biratti bootaa qabaa hanga jedhu dirasii jechuudha. Maal isin naa jedhu hiriyoota tiyyaa hundi keessanuu jechuudha.
kan akka nama tokko akka hiriyaatti na laaltanii just yaada na hojii jijjiirsanii gammachuu kiyya fiitan warroon na jaalattan galatooma hedduu galatooma hedduu takka jechuudha wallahi tiktookii kanarra wanti kennaa namni naa kennu kan post godhu tiktookii ma kanarratti warra beeku ani kan kennaa naa kennu jechuudha na hangana takka nama biratti bootaa qaba ordammoo hangana takka namni wanti naan dalagu nama biratti fudhatama qaba sanarra dabarimmoo namni hangana takka na jaalata wanti jedhu na ajaa'iba ofii kiyyaafuunna rabbi sinaa jaalatu rabbi khayran sinaa yaadatu gammachuu isin inni yani rabbi isiniif haa kennu kana wanti isinii jedhu hiriyoota yommuu tanna gammachiisuu yaalii gootan hundi keessanuu jechuudha wallahi gammachuu daangaa hin qabne rabbi isin haa kennu kana wanti isinii jedhu inshaallah nama rabbi jecha wal jaalatu nama addunyaa irratti miti akhiratti illee wal fedhu rabbi nu haa godhu itti aansee immoo amma gara meeshaa na dhufe isinitti agarsiisaa jechuudha ni beektan akka waan nyaataan jaaladhu wanna nyaatati kan na dhufe biyya galtee dhuftee waan ofiitii fidatte hunda naa kennite indoomi of birattuyyuu hambisteen jedhaani wallahi lazii innaa bakka jechootan qaban hangana takka na jaalatu na kabajuu keessaniifi maal isinii kenna du'aa isinii kenna bakka kennaan kiyyasanii kana masha ni bana onnoo biyya keenyaa tokko na yaadachiise wallahi lazii ani garbuu duras ni qabaa ture kuni biddeena goggogaadha oh wallahi baay'ee takkan gammadee jecha utan qabu kun immoo garbuu jechuudha kan shorba dalagaa koota dhugaa ni ajjaadha yaa usullee gasanna mixmixaa shiroo barbaree garbuu ni qaba hanga tokko na jala xiqqaate maleenna mee du'aayinaa godhaafi wallahi hedduu takka baqa hundi keessanuu du'aayinaa godhaafi inna baqa jechootan dhabeef jechootatti galateeffadhu ilmi namaa kana namaa godhu miti just yaaduu waa guddaadha nama tokko onni irraa jaalatu waa guddaadha bu'aa malee jechuudha sanirra dabaree immoo gammachuu nama tokkoo fedhuunu duraan dursee haajinas an ta'ina gowwaan ta'ina justoon ta'ina sammuu keessan dalaysiisa faara kammisimiin araada hin kasenyino juwe waa bal'isaa laalaa miidiyaa kanarra namoonni nama gorsuu hedduutu jira gorsa nama hundaatu akka fudhattan taate isin bakka kaanis fakkaattan kanas fakkaattan sanis fakkaattan ani duraan dursee alhamdulillah rabbil alamin intala muslimati itti aansee immoo intala shamaraati islaama keessatti fuudhuu fi heerumuun sadarkaa kam akka qabu hundun beenu warri muslima kakaawwanii aydun beekwan namni tokko fuudha jibbe taanaan heeruma jibbe taanaan zinatu baay'ataa jedhan zinaan immoo amantaa kenna keessatti shirki irraa itti aansee haraamni guddaan zinaadha so kana osoo beeku ani heerumina yoo jedhee shamara ka orgu zinaa dalagaa jedhee gorsaa jira jechuudha bataqaaranii never dammoo ani heerumina jedhee gorseen beeku shamara of eeggannoo godha biyya arabaa kanarra waraqata hin qaban ni daan kadibaanii kadhatan miidiyaa gubbaa baanii nagatee deeminatti ulfeesee akkasina godhee jiran kan taammoo kan mammaaqaq as qaddimoo maxxanqaq just of eeggannoo godhaadha malee ani kan gorsaa ture hin heeruminaa jedhee afaan kiyyaa bahee hin beeku namoonni hedduu raahan heeruminaa jettee shamara qabda naan jedhee jeejina godhanii jechuudha never inti akkamitti ani shamaraan hin heeruminaa duraan dursee biyya arabaa kanarra heerumuu fi miti kan dhufnu yoo haalli nuu mijaa'ee dalagaa gaarii qabaanne waraqanni haalli nuu mijaa'eetiin mana madaamii keessaa baaneetiin dalagaa kenna qabaannu haalan usaalan dalagaa kennaa osoo qabaatu baane dalagaa qaamiyoo qabaanne innis dalagaa qaamiyoo qabaate walitti sheer goonee jiraatuu dandeenye maatii kana nikaa godhanneetiin wantoonni akkasii yoo ka jiraatu taate haalan usaalan wanni akkasiin jiru abzaanyoo parsantiin guddaan warra waraqata hin qabne warra zinaan dhalu warra zinaan rakkatu taca malallaqu still no namni nikaa godhateetiin maatiin ol beeku bar biyyarraa iyyuu tikeettii fidachiisateen deema amma warroonni miidiyaa kana gubbaa baaniitiin hin booyan ka itti ulfeessasan abbaa namticha san iyyuu hin beektu ani wantoota miidiyaa kanarra jiru fakkeenya kaasee isin jedhe fakkeenyi sun immoo akka of eeggannoo gootaniif malee akka hin heerumneef heerumuu ilma dhiiraa akka jibbitaniif no haasawa kiyya keessatti maybe wantoota ani sireesii waan ta'ee haasa'uuf wanti sun dhiibbaa namarra geessuu danda'a. Ijoolleen hedduu gorsa kee dhaga'uu dandeetti. Ijoolleen hedduu itti fayyadamuu dandeetti. Baay'eedas na jedhe itti fayyadamtan taanaan tokkoffaa waa'ee mallaqaatirraa lammaffaa waa'ee maatirraa sadaffaa waa'ee dhiiratirraa kan haasa'u. Waan kanarraa immoo just realitii kaasee
fakkeenya kaaseetiniin kan dubbadhu wantaan haasa'u keessaa wanti isin fayyadu ni jira ni fudhattan wanta isin hin fayyadne immoo dhiistanii bira kuttan garuu ani akka nama tokkootitti Amaariffaanis Oromiffaanis yeroo laayivii seenu viidiyoo kiyya jalas raahaa shamara akka hin heerumne godhaa jirta ani ijoollee shamara gaafii qaba guyyaa tokko ani hin heerumina akkatti dhaabbadha hafaa jedhee kan eenyuufin isin kennuu deemaan hay abbaa kiyyattiin isin kennamoo obboleessa kiyyattiin isin heerumsiisa kanaafuu ani filadhaa hin jedhe kan akka saree sansalata mormatti godhatee deemu kan gurra isaa uratee deemu kan surree gadi siisee paantii birrii 5 agarsiisatu surree jilba geessatee deemu kan sodaa rabbii hin qabne imaana hin qabne maatii kabajaa hin qabne namni maatii kabajaa qabu shamarran ni kabaja namni naannoo isaa keessatti kabajamu naannoo kamiyyuu deemu kabajaa ni qaba namaafis kabajaa ni qaba namnis ni kabaja isin wanti nama isin gootan yoo nama khairii oltan rabbis gara isin niyyatin khairii isin on isin nama sharri taatanii nama shira xaxu taatanii akkamitti onna khairii eeytan mustahil so kanaafi ani arras borus mustahil hin heeruminaa jedheetin hin dubbadhu hin heeruminaa gaafan jedhe deemaa zinaa dalagaadha dubbiin ani immoo hin jedhu maaliif jennaan amantiin kiyyas akka akkas jedhu nan goosisu isin warroota miidiyaa kanarra jiru isin waan jeechna gootaniif osoo hin taane alhamdulillah rabbil aalamiin ani intala musliimati isin galee islaamummaa keessatti immoo hangamta akka fuudhu heerumuun akka sadarkaa qabu osoo beeku gaafa namni heeruma dhiise fuudha dhiise zinaan akka baay'atu laati qrabuun zinaa jedhan ergamaan keenya alayhi salatu wassalam kanaafuu wantoota akkanaa kana raaharraa hin eeydanii narraan eeggamu haasa'u keessatti meebi dallansuu keessatti kanaan dura jedhee yoo jedhes sababbii isinii kaayiti namu dhiira akkanaa akkanaatitti hin heeruminaa dhiira akkanaa akkanaatitti hin dabalaminaa jedhuu danda'a malee dhiiruma addunyaa kanarra jiru dheessa mallaqa teessan amma dhaaciisa hin jenneen no akkasitti fudhadha okay nagaan naaf oolaa